hojiilee gurguddoo caffee Oromiyaan hojjetaman keessaa hojiin bakka bu'ummaa uummataa isa tokko. Haaluma kanaan caasaalee caffee Oromiyaa kan ta'an bakka bu'oonni uummataa manneen marii sadarkaan jiran gahee bakka bu'ummaa uummataa bahuuf hojii gurguddaa hojjechaa turaniiru ammas hojjechaa jiru. Qophii keenya caffee har'aanis godina Arsii Aanaa Xiyyootti bakka bu'oonni uummataa gahee bakka bu'ummaa isaanii bahuu irratti hojii hojjetanii fi gaaffii fi komii uummataatiif deebii kenname irratti waan qindeeffanne qabna nu hordofaa. Manneen maree aanaa karooraa fi baajeta aanichaa mirkaneessuuf aangoo olaanaa qabu. Godina Arsii Aanaa Xiyyootti akkaataa aangoo fi gahee hojii manneen maree aanaaf kennameen karoora xiinxaluurraa kaasee hojiin bakka bu'ummaa uummataa hojjetamaa akka turedha. Karoora hojii mootummaa qaamni mirkaneessu mana marii kana. Seektoraaleen mootummaa, waajjiraaleen mootummaa karoora ofii yoo dhiyeessan bishaan irratti, daandii irratti, barnoota irratti mana mariitii dhiyeessanii karoora sallaallee mana mariitiin akkaataa barbaachisummaa akkaataa gaafii hawaasa keenyaatiin mirkaneessina. Bishaan eessatti baay'ee barbaachisa, daandiin eessatti baay'ee barbaachisa, eessatti hanqinni manni barnootaa jira ka jedhu kana mana marii aanaa irratti eega mirkaneessineen booda raawwii isaa kurmaanaan koree dhaabbii keenyaan akka mana mariitiin bakka bu'oota mootummaatii fi caffee irraallee waggaatti gizee lama booda dhufaniin hojii hawaasa dubbif. Hawaasni achi keessatti waan itti gammadallee hin kaasa. Waan haasirraa ufuu jedhee komatillee hin kaasa. Kanneen keessatti wanni aga ammaa raawwatame keessa manneen marii gandaa waan lafa gaheef hojii aanaa irratti mirkanaa'e waan lafa gaheef hin kaasa. Manneen marii gandaa ji'a lama waltajjii ta'an. Kana yoo kaasan bishaan irratti daandii irratti rakkoo kana kaasan. Rakkoo isaanii san mana marii aanaa irratti gaafa yaamnu gandarraa bakka bu'oonni namni sadi yoo dhufan rakkoolee san achi keessatti dheeran. Koreen keenya kadhaabbii dhaqee waan sallaalee dubdeebii seektara sadii kenna. Inti xiinxallallee hin kennaafillee eega walii galeen booda mana marii itti aanu irratti akka sirraa'u kallattii ka'a. Koreewwan dhaabbii sadarkaan jiranis karoora seektaraalee xiinxalaa turan keessatti seektaraaleen hundi karoora kan qaban ta'us haala qabatamaa naannoo isaanii rakkoolee uummataa adda baasanii karoorsuu irratti seektaraalee tokko biratti hanqinni akka mul'atudha kan himan. Jalqaba waggaa irratti karoora seektaroota laalla. Seektara 32 qabna. Seektarri karoorri qopheeffate kun hin hojjechiisamuun hojjechiisuu ka jedhu kana laal ogeessonni siin jiran immoo waan kana irratti ka baay'ee nu gargaarani. Meebi bara kana kan laalle karoorri isaan qopheessan seektarri hunduu qopheeffateera hundaan hojjechiisaa garuu akka hanqinatti kan laalle qabatama naannoo san sirriitti addaan baasanii waan isaan deeggaru hojii keessatti waan isaan irra gufuu ta'u hojii keessatti waan san addaan baasuu irratti akka hafutti. Lammaffaa immoo risoorsii qaban jira. Hojii hojjetaniif risoorsii san horsiimsiisanii karoora qopheessuu irratti bakkee waajjira hunda soo ta'uu baate waajjira baay'een hin hafa. Sadaffaa irratti qaama raawwachiisaa qopheessuu irratti caasaan jira ka aanaa, caasaan jira ka gandaa, uummanni jira. As keessattis guutuu mitii ka jedhu kana laallee jechuudha karooraan ol qabate. Koreen dhaabbii tokkoffaa karoora laata. Karoora mana barnootaa maal fakkaata jedhu kana hin laala. Karoorri isaan qopheeffatanii nu bira gahaa eega nu bira ga'e immoo karoora isaan hojjetan kana maal fakkaata kan dhandhee aga waajjira gadbuune waajjira barnootaa dubbifne. Waajjira barnootaa dubbifne karoorri isaa maal fakkaata raawwiin isaa maal irra jira wanni karoora kamtu galma ga'e kamtu hanqata rakkoo isaa maal kan ilaala. Eega laallee booda immoo bakka rakkoo inni qabu bakka inni qabu immoo akka guutatu qajeelfama kennaaf. Deebinee immoo rakkoo kana immoo deebinee mana barnootaa irratti mana marii irratti gabaasa akka dhiyeessan goona. Gabaasa eega dhiyeessan immoo manni marii sun irratti yaada kennee raawwatee dhumarratti dubdeebii isaa kennamee baaqaawwa jiru ilaalama jechuudha. Kana irratti yoo ilaallu karoora isaanii keessatti hin ilaalla. Yoo ilaallu rakkoon gabaabduun achi keessa mul'atu hanqinni barsiisaa jira. Hanqinni barsiisaa manneen barnoota hundarrattuu jira. Caalmaa immoo manneen barnoota gara kan ilaalu mana barnoota hedduutu jira. Hanqinni jira. Gabraatiin waardiyoollee hanqina bal'aa qabu. Waardiyaa gaa mootummaatiin akka uummataatti jiru hin jiru. Uummata mindeeffataatiin jira. Kanaaf hanqinni barsiisaa bal'inaan jira. Kanarraa ka'ee qulqullina barnootaa guutuutti eeguudhaaf barsiisaan guutuu jiraachuu qaba. Kun akka hanqinaatitti kan laallee kan mul'atu isaati. Godina Arsii Aanaa Xiyyootti hirmaannaa uummataa fi baajeta mootummaan hojii manneen barnootaa babal'isuu hojjetameen akka Aanaa Xiyyootti manneen barnootaa 30 ijaaruuf karoorfame keessaa manneen barnootaa 27 ijaaruun akka danda'amedha. Hojii hojjetame kana keessatti deeggarsii fi hordoffiin koreewwan dhaabbii manneen maree sadarkaan jiran taasisaa turan milkaa'ina piroojektootaa keessatti ga'ee guddaa akka qabudha. Akka aanaa keenyaatti mana barnoota 53 qabna.
haayiskuulii 4 qabna walitti qabaa 53 qabna jecha. Kanaaf manneen kana keessatti akkuma qeeffaa mootummaatirraa ka'ee tokkoffaa baay'ata mootummaatiin hirmaannaa ummataatiin manneen barnoota amma laakkee kana keessatti hundatti gola dabalataa teessoon barnoota akkuma aanaatti guuttaannee bakki hanqinni jiraatu guunnee waan akkana qabna. Dabalataan immoo diyaadii yookaan barnoota idileen alaa kan daa'immanii oolmaa daa'immanii manneen barnoota 53 kana keessattuyyuu haayiskuulii 2 afaan dabalatiin jecha 58 kana keessattuyyuu oolmaa daa'immanii uumee jira goonee jira haala gaariin barsiisaa jiru barataa jiru jecha. Amma immoo kun akkuma amma isin laaltan kana istaandardii isaa guutuu kan eeggatu baay'ata aanaatiin kan lamatan. Miliyoona 6 qabxii 5-7 kun amma akkuma isin laaltan kanatti kan ijaaramaa jiruu fi haalli isaa immoo gama xumuramaatti kan deemaa jiru ta'uu isaa bifa kanaan kan mul'atu ta'uu isaati. Akka aanaa keenyatti barana mana barumsaa 30 kan qabanne 30 san keessaa 27 hojjetamee jira. Hirmaannaa ummataatiin jechuudha. Hojii tola ooltummaatiin hirmaannaa ummataatiin mana barumsa 30 keessatti yeroo ammaa kana uummanni ba'ee ijaaraa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kana qofaas miti manneen barnoota kaawwanis suphuu irratti keessatti hojii tola ooltummaa gannaa kana keessatti jechuudha hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Suphuu irratti haaromsuu irratti hojii guddaadha kan hojjetamu. Kana cinaatti egaa akkuma beekamu waajjirri barnootaa deeggaruudhaan bakka bu'oonni uummataa jiranii akkuma aanattu bakka bu'aan uummataa bajeta kana nu mirkaneessuudhaan irra deemes immoo bajanni mirkaneesse sun maalirra jira sadarkaa maalirra jira kan jedhu koreen dhaabbii hordofuudhaan hojiin kun akka lafan buune akka hojiirra oolu haala gaariidhaan akka inni sochiin isaa hojjetamu ilaalaa fi hordofaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Akka aanaa xiyyootti manneen barnootaa babal'isuun gama mootummaa fi hirmaannaa uummataan hojjetamaa jiru gaarii ta'us gama meeshaalee barnootaa fi barsiisota guutuu irratti hojii xiyyeeffannoo guddaa barbaadu akka ta'edha. Manneen barnootaa hanqina barsiisotaa qaba. Manneen barnootaa hedduu keessatti hanqinni barsiisotaa hin jira. Manni barumsaa hedduu ijaarameera. Ijaaramuun isaa sirriidha. Garuu hanqina barsiisotaa iddoo jiru kan hawaasa akka mootummaatitti hanqina barnootaa kana furuudhaaf jecha barsiisaan argamuun isaa dirqama. Kuni gaafii yeroo dheeraa haga ammaa deddeebi'aa ture isa keessa hojiin teeknikaa ka dhokatutu jira. Barsiisaan mana barnootaatti reeshiyoodhaan yoo ilaalan hanqinni hin jiru. Hanqinni hin jiru. Rakkoon jiru magaalaa guddoo jala waan jiraniif warra tajaajila gurguddaa qabantu jira gara natti as dhiyaatan. Gara magaalaa dhiyaataniin manneen baadiyyaa garas jiran barsiisaan hanqatu. Kaas jiru kireedaawutii horiin isaanii nama hedduun xiqqaa qabatan. Kanaaf hanqinni isaa mul'ata. Kabiraatitti immoo irra caalaa dubartoota namoota boordiin baan baay'inni aanaa kana gala. Naannoo hospitaalaa naannoo magaalaa guddoo dhiyaattu waan jedhameef naannoo rimootii irraa sababa adda addaatiin waan as galaniif tuulamni barsiisota naannoo magaalaa zuuriyaa kana jira. Baadiyyaa irratti hanqina kana jira. Kanaaf baajanni hin qabama barsiisaan ima dhufa ka dhufu immoo gara tajaajila dheeraa amma godinni akkam ramadan nama tajaajila guddaa qabu 20 qabu 15 qabu fidan isa fuunee rimootii saniin ergitu. Sababa kana tokko iccitiin achi keessa jiru kan gama biraatti hanqinni barsiisaa bateekil jira. Yeroo maroo haga amma mootummaaleen waajjira fayyaati waajjira barnootaati eeyyame. Ogeeyyii qaxarrii kaawwayyoo dhaabanillee isaanii eeyyameera. Gizee maroo ima qacarraa waliin gahuun fedhiin barsiisota dareen dabalataa jira. Ijoolleen barataara. Kana keessa wanti guddaan amma baadiyyaa keessatti mana marii irratti bakka bu'oota birattis ka'ee nurratti ka'ee amma raawwatamaa jiru waan amma argitan kana. Naannoo magaalaa keessatti ijoolleen daa'imummaarraa barattee oolmaa keessa barattee barnoota idilee keessa galtee cimti. Deenna baadiyyaa irratti eega waggaa 7 booda waggaa 10 booda galtee eega gurgurtatte carraa kanaan argannu yaaniit sababni amma kun uumameef kanaaf. Kana keessatti amma laala manni nyaataallee as keessatti akka naarsiin hojiirra madamu dirasii ta'eera. Carraan kun amma eegalamaa jira. Gara mana barnootaa babal'ina aanaan kun aanaa fakkeenya qabullee hawaasni immoo ufumaan fedhee ijaarata. Odoo nun gaafanne yoo saayitiin eeyyamameef baay'ee ijaarata. Gola dabalataatu jira. Babal'ataa jira. Amma xiyyeeffannoo kan barbaadu keessattuu barnoonni xiyyeeffannoo guddaa barbaada beekamaadha kuni hirmaannaan uummataatis jiraachuun beekamaadha. Akkasumas immoo bajanni mootummaalee irratti investiyoon godhin barnoota galmaan ga'uu hin dandeenyu beekamaadha. Kanaaf akkuma walii galaattuu barnoota irratti xiyyeeffannoon guddaan kennamee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa hedduu qabna. Sadarkaa tokkoffaa hedduu isaanii sun bajata guddaan qaban. Bajatin isaanii sun manneen barnootaa daa'imman achitti barata. Daa'imman sun gahaa ta'anii akka baratanii bakka sanii ba'an bajanni nu barbaachisaa. Teessoon garaagaraa guutamuu qaba. Gamoo qofa ijaarree deemuun bu'aan qabu achi keessatti teessoon guutamuu qaba. Faasilitiin garaagaraa faasilitiin barnootaa guutamuu qaba. Kitaabileen guutamuu qabanii.
haala kanaan barataa keenya hodee garreedha kan lammii gaarii oomishuu dandeenyu waan ta'eef mootummaanis itti nu xiyyeeffate hirmaannaan uummataa gaariidha waan ta'eef kana cinaattis haala kanaan hojjennee barnoota keenya galmaan gahuu dandeenya. Manneen barnootaa keessatti adeemsa baruu barsiisuu tasgabbaa ta'e kennuu fi barnoota qulqullina qabu kennuudhaaf hanqinni barsiisaa akkuma biyyaatitti illee jira. Qooda akka biyyaatitti biyyi qabu sun immoo aanaan xiyoollee achi keessaa hanqina barsiisaa qabaachuudha. Sanarraa kaa'amee bara kana barsiisaa kana akkamitti guuttachuu qabna kan jedhu kana baajata bara kana gannu lakkifame kana qindeessituun gatteenye mari'annee hamma danda'amaa ta'e furuudhaaf barsiisaa yoo xiqqaate aga barsiisaa 30 qaxaruudhaaf baajata qabnu wajjin baalaansii goonee waan itti deemaa jiru jirra jechuudha. Akka godina Arsii aanaa Xiyootti labsii tajaajila lammummaa caffeen labsame ilaalchisee hojii guddaan akka hojjetamee fi hojjetamaa jirudha. Akkuma caffeen labseen even oduu caffeenuun labsiin duratti hojiin kun hojjetamaa ture akka aanaa keenyatti jechuudha. Barattoota daa'imman harka qalleeyyii kan ta'an kan humni isaanii barnootaaf umriin isaanii ga'e sababa ammoo rakkoo garaagaraatiin gara manneen barnootaa dhufuu hin dandeenye dabtara dhabuudhaan uffata dhabuudhaan nyaata dhabuudhaan wantoota garaagaraatiin manneen barnootaa dhaqanii warra barachuu hin dandeenye sanuma durallee hojjetaa tureera aanaan kun jechuudha. Bara kana immoo akkuma caffeen labses daa'immanii dabtara hin qabne uffata hin qabne hundumaafuu tajaajila kennuudhaan hojiin bal'aa manneen barnootaa keessatti daa'imman kun akka barachuu danda'an carraa akkasii akka argachuu danda'an hojiin bal'aan hojjetameera. Bara kanallee tajaajila tola ooltummaa kana kennuudhaaf labsima sanirratti hundaamee koreen mataa isaa danda'e dhaabateet keessattuu manneen barnootaa keessatti manneen barnootaa babal'isuu manneen barnootaa hawwataa taasisuu keessatti hojiin bal'aan hojjetamaa turee jira. Godina Arsii aanaa Xiyootti hojii bakka bu'ummaa uummataa raawwachuu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojiilee gurguddoon kan hojjetaman ta'us ammayyuu pirojektoonni buleeyyiin komii uummataa ta'an akka jiranidha. Jiraattonnii fi bakka bu'oonni uummataa dubbifne kan himan. Gaafii yeroo dheeraa baay'ee lakkoofsiseera. Yeroo dheeraa gaafii bishaanii rakkoo qabna. Rakkoo kanarraa amma yeroo ammaa kanatti jechuudha. Ka duraanii hafee jechuudha. Ammumaayyuu gannuma kanaan jerikaanii tokkochi birrii 15 irraa aga birrii 20tiin bitanna warra gaariin fagoo fidee asitti gurguratu irraa jechuudha. Isa kanumarraa ka'uudhaan waggaa 7-8 dura ijaarame ka gadi aanu kun kuusaa bishaaniiti. Pirojektiin bishaanii kun buusii hirmaannaa gandaa uummata bajata aanaa walitti dabalameet naannoo Ashabaqaa irraa jedhamurraa sararaan diriiree bakka kana dhufe. Gaafa inni ijaaramee geeffamee jedhu hin eebbifamee itti gammanne gaafa warri eebbisu dhufee deebi'e akkuma waan isaan fudhatamee deemaniin guyyaa saniin as guyyaa tokko lama ji'atti gizee takka ji'a sadii gizee takka malee akkuma jiruun hin dhaabate hin qabu. Amma dura idduudhaan dhaabateera amma immoo magaalaa keessallee sararri deemee asitti galaa jira. Uf duratti gaafiin kunnuu deebi'aa jennee abdanna malee kunillee yeroo ammaa kana tajaajila kennee hojiin calqabnee keessi isaa qullaadha. Waan isin ajaa'iburraa karaa kanarra osoo gaddeemtanii karaa makiinaa kanarra jechuudha. Wannoon dhaabatee jira. Ka bishaan keessa waraabamu dhaabatee jira. Yoo laalu namni kanarra waan bishaan qabu fakkaata. Waggaa 7-8 ol burcuqqoon takkattiin keessatti hin kuufamtu. Ammallee rakkoon keenya guddaan rabbis nu gargaaree qaamni dhimmi ilaalu hundi gargaaree dhimmi kaasitti dhaabate taankarii guddaa kana yeroodhaan pirojektiin amma jalqabame kun osoo nu obaasee gaafiin keenya kana. Bara 2002 asirratti kun ka hojjetame yeroo sanitti hirmaannaa ummataatiin hirmaannaa mootummaatiin wanti kun hojjetamee ture. Akkuma isaan jedhan yeroo gabaabaa keessa guyyaa ji'a muraasaa wayii waa bubba'eet achiin booda hanqina bishaaniitti jedhaniitiin dhaabatee jira gammaatitti hin bu'u. Sababii kanarra kaka'een immoo taankariin ammas mul'atu guddichi kun akkasitti ijaaramu taasifameetiin jira. Rakkoo furuuf bishaan kun bishaan dura Ashabaqaa irraa galee Sallaa keessa qaxxaamureetiin dhufee asitti jigee ture. Haa jigu malee itti fufiinsaan hin jenne uummanni rakkoo keessaan baane rakkoo yeroo dheeraa qaban akkasumatti ammallee irratti jira jechuudha. Nuun furama jenneetiin hin ka'eennu amma taankariin guddaan kun asitti dhaabate bishaan aanaa boqqojjii luqucha lafa jedhu irraayyee dhufaatiin waan jiru sararri diriiraa jira asitti taankariin kun hojjetame gara fuula duraa nuun furama jenneetiin abdii qabna jenneetiin yaadna akka kennatti. Bishaan kun amma ka asitti dhaabate kun nama meeqaaf asirraa tajaajilaa gara nama 100,000 namni amma bishaan kana gande kun hin jira gande goraa silingoo hin jira gande qulumsaa hin jira gande baggajjoo hin jira asirra tareetiin sarara kanaan beekama. Bishaan amma asitti dhaabate tun yeroo duraatu geewwannoo jettee dhaabatteet
tajaajila gaa kennuu dhabdeetiin asiin hafte Ashabaqarraa dhufte. Kun amma Boqqojjiirraa dhufa jedhama. Minaalbaata bishaan kun akka sanii duubatti akka nu jalaa hin deebine qaama dhimmi ilaalu maroon akka nu geettan. Rakkoo kenna tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu jiraattonni aanaa xiyyoo kaasan furuufis bulchiinsi aanaa xiyyoo pirojektoota haaraa qorachiisuun hojiitti galee akka jirudha. Bishaan amma bara kana jalqabnee hawaasa bal'aa bakkeen itti obaafne jirra. Koomiin amma ganda goraa silingoorraa koomiin ka'e kun dhugaadha. Koomiin isaan kaasan jechuudha. Pirojektiin kun hojjetamee fi hawaasa saniif akkaataa hawaasni sun dheebuu bishaanii bahuudhaaf barbaadu saniin tajaajila kennaa akka hin turre namaa gala. Rakkoo bishaanii kana hiikuudhaaf qorannoo mootummaan naannoo Oromiyaa geggeesseen pirojektiin guddaan tokko qabamee hojjetamaa jira jechuudha. Rakkoo naannoo kana hin hiikama jedhamee kan yaadamu. Even projektiin sunis immoo achitti gasiiqee uummata amma koomii kaasaa jiru kanaaf fala hin ta'a jedhamu wanni kuusaan bishaanii tokko achitti illee akka hojjetamu lafallee kennine hojiin sun achi hojjetameera jechuudha. Tootaalii bishaan waliigalaa akka magaalaa Sallaatti qabame kun gaafa xumurame hawaasa saniif illee bishaan sun achi dhangala'ee gaafii uummataa kana hin deebisaa jennee qabannee kan itti deemaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Almost siistama keessa jira. Siistamni kun gaafa xumurame hawaasni amma koomii kaasu kun illee koomiin isaa hin furata waan jedhu. Aanaa xiyyootti callaa guddistuu xaa'oo waliin wal qabatee jalqaba sodaan yoo jiraateyyuu haala gaarii ta'een qonnaan bultoonni xaa'oo akka argatanidha. Haa ta'u malee qonnaan bultoonni jalqaba xaa'oo kuntaala tokko birrii 5,000 bitatan akka jiranidha. Akkuma qotee bulaa Arsiititti akka ganda keenyatti illee jechuudha. Xaa'oo baranaa ilaalchisee jalqaba irratti xaa'oon barana argamu jedhamee ololli tokko yaa xaa'oon barana argamu jedhamee osoo hin eeggatin duubatti osoo lafin dursinee binne kuntaala tokkotu birrii 5,000 bin. Garuu boodarra mootummaan laalee gatii isaa akka gadi deebi'u godhee birrii 1,000 kan hir'ateera kuntaala tokko irratti. Isa kana gaafa kuntaala tokko irraa birrii 1,000 hir'atu kana birrii 1,000 warra dabraa kafalee hin deebi'ama jedhamee waadannoo galameera. Xalaalleedhaan waajjira waldaaf kennameera. Garuu haga amma zirzirii warra gaafa duraa 1,000 dabraa bitee sannuu kennaa jedhamee waldaa hojii gamtaa aanaatiif illee kennameera. Yuuneen eexosaatiif illee kennameefeera. Haga ammaa maalirra akka jiru namni gaafannu hunduu deebii nuu kennuu hin dandeenye. Eeggadhaa. Qaama kan isinii deebi'a jedhee moo odeeffannoon dhugaadha? Kallatti maal yuuneen ma jedhu. Waldeen hojii gamtaa illee hin jedhu. Ufii haga ammaa hin deebine qaama dhimma ilaaluun dhimma kana nuu geettanii gamzalni sunanii hedduutti waan tokko ta'inaa jedhee akka jala mureetuma isinitti. Haalli xaa'oo bara baranaa kana keessa xaa'oon akkaataa barbaachisaa ta'ee olitti gale. Galee itti fayyadamaa ta'een turre. Haa ta'u malee akkuma amma inni jedhe kana yeroo duraatiif jalqaba qarshii 5,500. Ani fakkeenyaaf qarshii 5,500 kuntaala ijaa bitadhee ture. Qarshii kee achirratti hafeetiin hin jedhe yoo ammas deebanii irraa dhidhisan herrega isaa irra ga'uun hin danda'ama. Isiniif deebi'a jedhameetiin abdiidhaan teenneetiin eegaatiin hin turre haga ammas ittiin deebi'a akkuma inni jedhe kana. Wanni ani isaan ala amma caalma qaamni akkas jedhe yuuneenidha. Waldaa gamtaati hin deebi'a kan jedhu. Abdii uummataa kennanii haga ammaatitti wanti deebi'e tokkoon isaatu hin jiru. Akkasumatti qabatameetiin taa'aatiin hin jira. Xaa'oon baranan argamu jedhamee qotee bulaan bitatee jira. Booddee mootummaan laalee humna qotee bulaa kun deeggaramuu qaba jedhee bifa diggomaatiin erga godheen booda gatii qarshii 3,800 fooyiin akka bitatu godhame. Warra duraan bitee qarshiin hin deebi'aadha garagarteen sun. Qarshiin isaanii kan 5,000 bitatan sun qarshii 1,000 fooyiin deebi'aaf ka jedhu haga ammaa karaa yuuneeniitillee karaa waajjira babal'ina waldaa gamtaanaatillee hubannoon nu qabnu hordoffiin nu qabnu kana ayyooppi qarshiin hin deebi'a mootummaanis waan kallattii kenneef jechu qarshiin horra duraanii akka deebi'uuf garagarteen sun kan jedhu haga ammaa deebi'u irratti gaa yoo harkifate malee karaa yuuneeniin sol qaba. Harkifateera. Yuuneeniin heexosa. Amma waldaa bu'uuraa kanneen haala mijeessuuf yuuneeniin heexosa. Waldaa bu'uuraa kanaa fi yuuneeniin ol arganii birrii san maqaa namoota sarreeffama fudhatanii irraa akka uummata kana deebi'u godhu irratti gaa harkifannaan hin jira. Fuulduratti hin hordofna kaa. Koomiin kun akka deebii argatu. Waajjirri qonnaa aanaa xiyyoos gaaffii qonnaan bultoonni dhimma gatii xaa'oo kaasanii fi deebii kennaniin qonnaan bultoota nagahee qabaniif birriin xaa'oo dabalataan kaffalame akka deebi'uudha itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa xiyyoo obbo Tolaa Haajii kan himan. Gatii dabalee kana qonnaan bulatti himne bitateera. Mootii parsantii 50 ol gatii guddaan bitatee jechuu dandeenya qotee bulaan aanaa xiyyoo. Mootummaan akka mootummaatti immoo gattaa'ee
xaa'oo kana qonnaan bulaa deeggaruu qaba. Maalirraa fuudhee deeggara? Kaleessas xaa'oo deeggaraa ture, waan biraas deeggara. Bobaaf maal kanarraa sabsiid ka godhu san xaa'oo sabsiid koonu godhuun murtee walii gala mana marii ministeerotaatiin erga murtaa'ee booda odeeffannoon gadi ga'ee warri bitates warri hin bitannes ka bitateef qarshiin akka deebi'u. Qarshiin haga ammaatti hin bitamu. Kan bitanne immoo gatii yoo xiqqaate qarshii 1,000 wayi kumtaala tokko irratti dhidhisanii warri kun bitateera. Kun immoo odeeffannoon gama waldaa hojii gamtaatiinis gara ogeessa qonnaatiinis gara hoggansaatis bira ga'eera. Gaafiin uummataa sirriidha. Garuu deebiin isaan gaafatan sun ammaaf qarshiin guurameera. Qarshiin kun uguriyyuu hin fudhamne, qonnaan bularraa fuudhame. Adda baheetiniin ka fuudhame amma xaa'oo gurgurame ergasii gurgurame fi gurgurame erga adda bahee booda namni nagahee isaa akka qabatu itti himameera. Nagahee gatii dura ittiin bitate san akka qabatamu itti himameera. Gaafiin kun isin qofaa fi nuufis ka'aa ture akka qabatu ta'eera. Gaafa nagahee isaa qabate yeroo muraasa keessatti qarshii meeqatuyyuu galee gaaraanti ka jedhu kana akka addatti galchan addatti galeera. Qarshiin dabalataa kun jechuudha. Kanaaf qonnaan bulaa kanaa shakkii tokko malee mootummaa waan jedhe hin kafalaa waan jedhu. Qonnaan bultoonni godina Arsii aanaa Xiyoo sheerii bitachuu waliin wal qabatees komii yeroo dheeraa akka qabanidha kan himan. Uummanni keenya sheerii bitaatiin hin ture gizee Ihaadig bulchu san sheerii hoggaadhaan bitataa kan jedhu sun keessa haga addaatitti sheeriin sun yeroo takko yoo kennanii hin kennin akkasumatti hafe. Birriin kun eessa jira jenneetiin yoo gaafannu baankii misooma waldaa Oromiyaa keessa jira jedhan. Ka kennamuun argina gadhaatittu akkasumatti dhaabatee jira. Komii kanas hin qaba uummanni. Maaliif kennamuu dhabe hin gaafanna? Waltajjii irratti hin ka'a, mana marii irratti hin ka'a, waltajjii uummataa irratti hin ka'a. Iddeen inni ittiin kaan hin jiru. Kunillee qabatameetiin yeroo gabaabaa keessatti beekameetiin wanti sun iddoo kennamee uummataaf deebii ta'eetiin yaadaan. Sheerii jedhame tanaan dura gara waggaa 15 gaafataatiin hin turre. Sheerii san kun ebalu jedhaa garana dabarsanii gaafiin uummanni hin dhiifne akka walgahii ga'uun akka mana mariitiin taa'uun akka immoo ganda irratti seeliin akka taa'uun seeliin amma marii seeliitu jira marii seeliitti irratti illee dhiiseetiin hin beeku uummanni keenya. Dhumaan soban haga addaa birasii geenne saniif amma amantaa namni amma odoo waldaa dhaabaa yoo jedhan akka birrii sheeriitii jedhan akka birrii sheerii sana achiin haftuufi jedheetiin amantaa dhabaatiin hin jira birriin sun deebitee uummata keenyaaf qoodamtee tajaajila ofiitirra akka oolfatu kana jechuu barbaadeeti. Sheerii almost bara 1998 dura naannoo san gaafa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Judeendii ture baankii waldaa hojii gamtaa kana yoo bu'uurfamu qonnaan bulaan hundi sheerii akka bituuf ka hundaa'edha. Yeroo sanitti sheeriin isaanii sun namni hunduu sheerii kafaleera. 500 haga 1,000tti sanii walitti namni kafalee jira. Gaafiin kun deddeebi'ee ka'aa ture. Gaafii yeroo hundaa yeroo filannoottis yeroo kamittuu yoo namni deebi'u gaggaafachaa ture. Gaafiin kun karaa tarsiimoo ta'een akka deebi'uu fi namoonni sheerii kana kafalan akka adda bahu. Yeroo san sheeriin qonnaan bulaa maaliin bu'uurfame? Baankii kanaan bu'uurfame. Yoo yaadatame baankii waldaa hojii babal'ina waldaa hojii gamtaa amma baankii amma jiru kana Oromiyaa Cooperative Bank ka jedhu kana. Kanaaf egaa xaa'oon warra sheerii kana keessa jiruufis kaaniifis faayidaa adda addaa qaba. Haa ta'uutii garuu ragaa qulqullina dhabuun mul'ataa ture. Qulqullinni ragaa rakkisaa ture. Waldaa bu'uurati hanga yuuneenitti haga kooperaatiivii kanatti keessa jiru qulqullinni ragaatii wal qabe wanni adda bahee sheeriin iddoo gariitti kafaluun jalqabee ture. Garuu akka aanaa keenyatti qonnaan bulaa ganaatiif sheerii kana keessaa kana argatte ga'ee dhufuun waan hin kafalaminiif gaafii yeroo marsaa hedduu deddeebi'aa turedha. Kanaaf walitti fidnee ragaa isaanii qulqulluu yoo ta'e warra kanaaf kanatu isaan mala jennee deebisuu wanni kun jiraataa jedhee yaadu. Jiraattonni aanaa Xiyyoo daandii jalqabamee karaa tafee jiru irrattis komii qabu. Waadaan nuuf galame hin raawwatamne jedhu. Daandii Mazooraa Doojjamo jedhama. Piroojeektichi maqaan isaa jechuudha. Daandichi kun yoo xinnaate waggaa 5 erga akkanatti xaragamee osoo inni tokko irra hin bu'in waggaa 5 tureera. Hoggamaan gaafii mataatuma ka'aa garuu wanni irraa hin xumuramu. Isa kana sadarkaa mana marii aanaatittis sadarkaa iddoo kamittuyyuu komii ka'aatiin ture manni marii aanaallee furmaata kaa'uudhaaf jecha deemaanii ture.
garuu rakkoo ijoollee gurmaa'insa imaataadhaaf carrichi kan kennan warri gurmaa'an osoo hin xumuramin biyyoon kun waggaa tokkoof ho'i lakkoofsiseera erga akkana bu'ee hafe. Karaan kun erga karoora isaa qabamee waggaa 4 fi san waliin caala ture hin hojjetama jedhama gizee hundaayyuu waan hojjetamullee nagarre keessattuu yeroo gannaa biyyee kana daffaanii biyyeen gizee gannaan bu'aa san booda waan itti roobaa nu hojjechuu hin dandeenye jedhanii karoora bara biraatti darbaaf agammaa ture jechuudha. Kanaafuu amma gizee asii amma muka kana feenee dhufnu baay'ee ulfaata karaan makiinaa bakka kuffisee kaasa mukaan nama kottee namatti deemuudhaaf xiqqoo baay'ee wanni ichaara baay'ee rakkisaadha. Keessattuu lafa galgala akkas yoo deeman baay'ee nama rakkisa jechuudha. Warri hawaasni baay'inaan yeroo kana karaa kana fayyadama. Karaan kun iddoo sirriitti ho'aa jira. Akkuma argitan manni akka magaalaatti baay'inaan irratti ijaaramaa jira. Waan dasna ture odoo karaan kun sirriitti mijate sirriitti bakka kana caalaa hin ho'aa yaanna gandi kun. Uummanni naannoo kana uummata misooma fedhii qabu misooma irratti baay'ee hirmaata waliigaltee illee hin qaba. Garuu immoo misoomni gara mootummaa diriiree dhufu asirra gahuudhaaf immoo baay'ee rakkisaadha. Garuu karoorfama hin mijatu. Karaan hin geeffamne tokko jedha. Karaan kun nu karaa kanarraa waa baay'ee eeggannee dhabaa jirra. Tokkoffaa asiif ol deemu ifaa itti eeggan. Deemsaan immoo uummanni karaa deemu ka bajaajiin deemu ka gaariin deemu ka harreen deemu kun lafa akkanaa kanatti bishaan qalee balleesseet bishaan kun immoo karaa olii qurxuuf naannes. Isa itti gufataa itti kubaa deemaa jira ilmi namaa karaa kana. Kanaaf taasifamni ani qabu kun ka jammarame hin geeffamne ka irraa eeggannu ifaa asii haga gaara sandawutti ifaa eeggachuuf gandi marri akkanatti afaan banee eeggata tokkochi isaa jalaa hin dhaga'u namni ifaan kun achi biyya biraatitti ifaan baay'ee galee nu karaa irra odoo jirru ifaa dhabnee amma akkana korraatiin karaa argaa jira. Hojii cirracha uwwisuuti hojiin daandii kana himaaxaa waldaa shariikummaa Jibriil Abduu fi hiriyoota isaanii kan jedhamantu fudhate. Bara 2011 kenname daandichi kun. Bara 2011 eega kenname bajanni inni ittiin hojjetamu bajata amma akkuma reefu qoqqoodne san bajata gama naannootiin gadi dhufu naannoon ramaduun godina irraa nu dhaqqabuun jechuudha. Kiiloomeetira 8.6 kiiloomeetira 8 kana 6 kana keessatti amma himaaxaadha yookaan waldaadha daandicha kana kan dalagu. Amma akka rakkootitti daandicha kana yeroon xumuruu keessatti amma rakkoo daandii yeroo baay'ee ka ta'u tokko bajataa tokko qulqullinaa tokko yeroo. Akka rakkootitti amma onni nu mudhataa ture bajanni naannoon ramaduu guutuu waan kiiloomeetira 8.3 san yeroo tokkotti xumursiisuu miti bajanni ramadamu. Parsantaan qabama miliyoona tokko tuqaa wayii bajata saniin hojjatteet immoo bajata itti aanu haga bara itti aanu bajanni qabamutti hin eeggatta. Waggaa waggaatti immoo hojjetanii bara dhufu daandii kan hojjetanii itti deebi'uuf hin mancaa daandichi kun jechuudha. Tokko kana akka lammataatitti immoo waldama keessatti waldama gurmaa'e kana keessattuu walitti dhufeenyi waldaa jiru tokkummaan waldaa keessa miirri isaan hojii fi qaban xiqqoo hanqina waan qabuuf yeroo yerootti deddeebinee mariisifnee deeggarsa ogummaallee kenninee waan dadhabamaniif waliigaltee kan addaan kunneetiin gara carraa itti aanutti deemaa jirra jechuudha. Koreewwan dhaabbii manneen maree aanaatiyoos komiiwwan uummata biraa ka'an kana adda baasuun qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessaa akka turanidha. Manni maree seerotaa fi qajeelfamootii fi heera hojii irra ooluu qaama hordofu keessaa isa tokko. Kana keessatti bifa kanaan deemamee komii hawaasaas fedhii hawaasaas waan hawaasaaf hojjetames akkas ilaalee madaalee fiidback akka kennu baay'ee galata guddaa fi waan gaarii jedha. Anaaf immoo sadarkaa biirootiif caffeerraa dhufuuf akkasitti ilaala malee qoree dhaabbii akkara kamiinuu harcaatee haa qabaatu kurmaanaan laallannu. Kurmaanaan laallu keessa waajjirri qonnaa yeroo kamuu akka carraa ta'e seektara kurmaana tokko laalle kurmaana lama laalle jedhee biran taramu. Yeroo kamuu hin laallamu. Mudannoon kanaa hin jiraa jechuudha sadarkaa aanaatiitti. Bara gaddaas caffeen laaleera. Caffeen naannoo dhufee jallisii laaleera. Gaafa laalu achitti ilaalee fiidbaakii nu deebise. Nu akka hojii idileetti ilaalaa jirra jechuudha. Caffee yoo hojii qonnaa gamaggamu akka aanaatti jirutti akka idileetti idileeffanneerra kanaaf kana caalaa yoo cime gaarii ta'a. Sababni isaa abbaan namni waa itti himatan abbaa itti waa himatan sirna bulchiinsaa qofa odoo hin taane sirna bakka bu'ummaa nama kennatee sanitti waan ta'eef adeemsichis haalli godhames baay'ee gaariidha galatoomadha. Nummoo wanni caffee ilaale wanni kabajamaan namni bakka bu'ee ilaale kun nuuf galtee guddaadha.
gaafa qaamni siyaasaa fi qaamni isaa hojii raawwatuuf dhaqu waan hin himannes nama kanatti himata waan ta'eef himata isaa yaada isaa qeeballee kurfeeffannee deebifnu ta'a waan jedhu kana qaba.